Koomenti baay'een uffata kanaa ofirraa yoon baastaa jedhu waan nama garramu. Anaanaa ta'eemi maaltu nama galche? An gaafan du'ee boolla jala gad darbee gannafam adiin barbaadu. Ilifoormii kana fudhadhee galeen irratti chaappadhaan dhaadhee lafa godhadha. Kanaan maranii naa awwaalan. Waan uffanni kun naa godhe naa gootirta ammaati. Bututtuudhaan nama gammatti. Nadheen balaa sagalii. Uffata an uffadhe doo harkita jechuudha. Quality uffata doolaarri bitame doolaarri maali doolaarri rakasa dinaaraan hin bite waan si garramu. Uffata kiyya shaanxa lama muluun dinaaraan bitame dinaara jechuun warqee jechuudha bara. Isaan bitee dhisan uffadha baran. Gizee hojjaa kootii kana uffadhe uffata kan hibbaasoon uffata kana maal gootu ishii. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota kiyyaa nagaa keessanii nagaa kootii galata rabbii fayyaa qabaa nagaan qabaa isinis bakka nagaa taatanii bakkee jirtanitti mana jirtanitti biyya jirtanitti nageenya rabbii isinirraa haa baay'atu nagaa ta'aa isiniin jedhan. Annaa maas fakkaata yaada tokkoon qabadhee dhufee maal jettanii uffata kiyyaa uffata kabajamaadhaan isinii dhufeerra. Uffata kabajamaadha kun uffanni kun jechuudha. Nama beekutti maaliifin uffata kana ijoolleen keenya hin jaallannu yeroo hundaa hin jaallannu hundi keenya hin jaallannu. Carqee kana uffata kan yoo arga namni ijoolleen jedhu maaliifin akka yaada keenyatti nutti hin ta'u sila ta'eef bal'aadha. Kun kan baddaa kun jilbagaa. Bakka uffata hojiidhaa fi namatti toludha. Uffata kana qubna garaan ayyaanaaf yeroo hunda namaa bitama Araba keessatti. Uffata kana yoo uffattee hojjette jaallatamta. Masalee biyyaa nana jiru kana keessatti jechuudha. Akka nani beekuttiif akka na hubate jechuudha. Uffata kana uffata biraa yoo uffatani nama jaallatan gaara biqiluu maal akka ta'e hin beeku akkamitti akka nu laalan hin beeku. Uffata biraa uffannee yookuma suuqmarree deemuudhaaf uffata biraa uffannee baane akka nama addaatti akka nama ija addaatiin nama laala. Dhugaa rabbi ani uffata biraa uffadhee amma suuqii minamna hodhan uffata qayyarannee hin baanaa mitiire. Miilan na xaxama maal akka ta'e beeku uffata biraa uffadhee yoo nan isaan dura deemu. Yookaan immoo wanna bakka wanna lafa dha'u natti fakkaata. Isaan immoo jaallatu jechuudha. Uffata kana uffattee yoo hojjatte isaan dura deemtee hin jaallatu keessattuu. Abbaa warraa isaanii dhiira fuuldura jechuudha. Yaanni batalee dubartiin keessattuu dubartiin biyya kana baay'ee badduudha dhugaa rabbisiin kan jecha dhabasaan jechuun badiinsa isaa uffata uffattee yoo isaan dura deemtee bakka ni caammaa takka laastikiidhaan waggaa tokko hojjechaa jira biyya kan fide isaan dhugaa rabbiin uffatan qayyarannu kan uffata haara garuu immoo namni keenya namni biyya akkamitti madaala beekta akkamitti nu madaalu beektu. Akkamiin ana madaalu beektu hunda keenya jechuudha. Isaan akka nu madaalani nuti uffata uffannee mataa keenyaas kakkalannee shaashis ta'uu shaashii akka gaarii marannee footoo kaanee kan hin poosonnee kan immoo isaaniif ergine abicoo natti tole. Intalli tuni akka gaarii hojjechaa jirtu. Garuu immoo iccitii keenya nufi rabbi tokko beeka jechuudha. Akka tolluu fi akka itti bulloo rabbi tokkichatu beeka. Namni garuu uffannaa fi bifa keebichaa laadee madaala. Gin immoo duuba keenya kan beeknuu fi rabbi tokkicha jechuudha. Maaliif namni tokko uffata kana jibbee namni hojii dhiisee bahee hin jira. Uffata kana kaawwachuu didee jechuudha. Maaliif namni sun nama kaayyoo hin qabnedha. Yoo kaayyoo qabaatte
wanna barbaade maan taane madaabaraadhaan han taane shirrixattee hojjatte kaayyootee san galmaan gaatta. Isa of dura kee si duuba hin taane of dura kee yaanni koo maali maala yaadaa karoorri koo maali yoo jette umtuu wanna tokko si daangessu tokko illee hin jiru. Kan jirtu biyya abbaa kee miti kan jirru biyya hambaati. Uffata kana uffannee akka barbaannetti ooddanne namni nu beeku tokko hin jiru. Kan wal beeku sarraatanyoota qofa waliin yoo biyyatti yoo gadi baanu mee maal uffadhee bahu jennee kan cannaqamnu biyyatti. Garuu biyya ormaatitti kanan uffadha kana maleen hojjedhu kana maleen ta'u. Ijoolleen tokko hojii dhabanii kan ta'aa jiran uffata kanaan sababbii uffata kanaan. Jarri immoo uffata kana uffattee yoo hojjechuu baatte hin ta'u keessattuu dubartoonni hin jaallatan. Tokko ijoolleen tokko jiru ijoolleen immoo uffata kan duraa jedhama an uffatan jiru. Wayne ልብስ ነው የምትለብሺ? እኔ እኮ አልወድም ሲንጀን እጉም ይሄ ልብስ አልወድም። ወይኔ ይሄን ለብሰሽ ነው እንዴ የምትሰሪ? እናትሽ አምረብሽም እኮ ወይኔ ሰው እኮ አስመስልሽም ነኝ አቶ أنا برجع جا نفط سلام بيك ماله جارك دانتان قبوفن ماله فين جاري خدي مسلمة سوري كنا نفتني سينتون جدا أتي كريستانا وفدو أتي كنا يقول ما ويا تسجدا والترى وفتح كنا نفتي سوسان جتودا ما نكون جرا جبنا وقرب كيستو جول مسلمة سوري نفتن نتي نفنا جن أمانتين كم يو سوري وفتن جلو جن نفنا نتي إسان قرو أمانتو ما توك جول ما أمانتي ساني أمانن الرّي وفني كسين تاو جن أمانتي ساني كوهم بيكو سين تاو الموند برتي تكاكاتو فتين ديمتو جدا ربي باين أركين ما لك تيم بيكو قلنا سجل ربين كرتو ربين كان يساني بتشاد أنا فكاتي وفي ساني تيفي وفتك إنسا ساني ملسون فتن كني جولي تاني جولي مسلمة الرتي سوري أنا وانو أكفتن أجدا جولي انتا كتاكا جدي وفتي منا سجل لك وفنو ما أقول تركام Manti ofii laphee irratti baatanii jechuudha keessa isaanii osoo hin baasin. Isaan garuu keessi isaanii baay'ee qoshaasha dhugaa rabbi baay'een taajjabe. Guyyuma jumaa darra gisuu tokko maashallaa maal uffattee ara namaan jedhu maal uffattee akkuma namarra dubbachaa oolu namni keenya immoo hin madaalu. Keessattuu immoo akkasis ta'ee ijoolleen jibbiinsa osoo hin taane uffattanii hojjettanii kaayyoo keessan galmaan gaattanii galu maaliif jarjara danda'amu miti jechuudha. Dhugaa rabbi kanaafuu uffannee gara biyya keenya hin bariite akka lixxe kanatti naftuu bariite guyyaa tokko gammannaa jechuudha. Maaliifin uffata kanarratti namnu jechuudha. Garbi maaliifin ani natti dhaga'ame ijoolleen tokko uffatuma kana ofirraan baastu uffatuma kana geeddartu namni jaallateeti moti kan kana uffannee deemnu jechuudha. Kaayyoodha tokko uffammoo dirqama. Naafi kunnaan taane inni mana sagallakkaa warra mataa keenya gadi qabannee abjuu keenya boruutiif taafachuu qabna. Rabbiin nu alaaffisu rabbiin biyya keenyatti galee bishannee jiraanna biyya keenyatti jechuudha. Biyya kanatti immoo wanni akka yaanni mituun ta'u akka barbaannetti uffanne akka barbaannetti baane akka barbaannetti bishannee jiraachuu hin dandeenye. Keessattuu ijoollee mana kontiraataa nama mana hidhaa jiruudha barnutti. Ijoollee mana kontiraataa warra kaan uffata sagal qayyaree uffata babaadu duwwaa jechuudha. Hojii dhabanii wannoo ta'anii mana ijaazaa ta'anii
Anuma immoo hojjeta sanii carqii isaanii addeessuun hin ta'u. Boruu biyya kiyyaa maal na eeggata, biyya kiyyatti galee maalan ta'a jedhanii yaadudha isiniin jedham. Yaadni tajjabii kana isinii qoodu barbaade. Hordoftoota kiyyaa isiniin jaalladhaa. Warroonni viidiyoo kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhana jajjabeessaa. Warroonni kun immoo laayikii, sheerii, subscribe, kommentiidhaan na duukaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Har'a guyyaa Jumaatii ijoollee musliimaa baga guyyaa Jumaatiin isiniin ga'e isiniin jedha. Silan jaalladhaa. Horaa bulaa fayyaa ta'aa. Ciao ciao.